Bulchiinsi naannoo Tigraay tarkaanfii naannoo Amaaraatti fudhatamaa jiru kan deeggaru ta'uu sirmaannaa kan hin qabne ta'uu ibse. Balaa ibiddaa Ameerikaa bulchiinsa Hawaayiitti mudateen lakkoofsi namoota du'anii 93 ga'e. Chaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaan hagayyaa 19 2023 kan eegalu ta'uun ibsame. Kanneen ijoowwan oduu keenyaatti jaallatamoo daawwattoota keenya oduu waliin an Daani'el Tasfaayitii waliif TV irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru isin biraan ga'utti jirra. Bulchiinsi naannoo Tigraay tarkaanfii naannoo Amaaraatti fudhatamaa jiru kan deeggaru ta'uu sirmaannaa kan hin qabne ta'uu ibse. Bulchiinsi yeroo Tigraay tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaa federaalaa naannoo Amaaraa keessatti geggeessaa jiru kan deeggaru ta'uu ibsuun hirmaannaa kan hin qabne ta'uu addeessee jira. Bulchiinsi naannichaa ibsaa hagayya 13 2023 baaseen duula seera kabachiisuu mootummaan federaalaa garee hidhatanii lolan kan waliigaltee Pretoria danquu danda'an irratti adeemsisu kamiyyuu kan deeggaru ta'uu ibsuun himata humnoonni Tigraay waraanicha irratti hirmaataniiru dogoggoraa fi maqaballeessiidha jechuun haalee jira. Humnoonni oduu akkasii kaasan kan raayyaa ittisa biyyaatiitiin waan mo'amanii fi uummata Tigraayitti sababeeffachuuf jedhee jira. Mootummaan federaalaa tarkaanfii humnoota kanarratti fudhachaa jiruuf deeggarsa addaa Tigraay irraas ta'e paartii biraarraa barbaada jedhee mootummaan naannichaa kan hin amanne ta'uu eeruun duula humnoota gara jabeeyyii fi michoota isaanii kanneen waliigaltee Pretoria danquuf yaalii jibbaataa taasisaa jiran fashaleessuuf mootummaa federaalaa kan deeggaru ta'uu ibsee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon Amuuruutti haleellaa raawwachuu kominikeeshiniin aanichaa beeksise. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruutti gocha finxaaleeyyii Amaaraa diigumsa biyyaa irratti kan xiyyeeffate aanaa keenya keessatti saamichaaf ajjeechaa raawwachaa jira jechuun kominikeeshiniin aanaa Amuuruu ibsee jira. Hagayya 7 bara 2015 aanaa Amuuruu ganda Xombee Dangaabii fi Haroo Guddinaa keessa finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa hojii misooma isaa hojjechaa jiru irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsa irra jiru Taaddalee Fiqaaduu ajjeesuun namoota 2 Lammeessaa Tarrafaa fi Fiqiruu Tafarii madeessuun himamee jira. Aanaa Amuuruutti dhukaasa sa'a 4 ol taasifameen humna nageenyaa waloo gurmaa'een yaaliin magaalaa Oborraa seenuu isaanii fashalaa'uu kominikeeshiniin aanichaa gabaasee jira. Bifa wal fakkaatuun aanaa Amuuruu keessattis finxaaleeyyiin Amaaraa kun ganda Jaboo Dooban Xombee Dangab bakka addaa Rigaatee fi ganda Cidhaattii keessatti wal gurmeessuun uummata aanaa Amuuruu irratti rakkoo nageenyaa deddeebi'ee geessisaa akka ture ibsamee jira. Mootummaan tarkaanfii yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessatti fudhachaa jiruun aanaan Amuuruu daangaarra waan jirtuuf xiyyeeffannaan akka itti kennamu aanichi ibsa isaan gaafatee jira. Yaa'iin ministeerota eegumsa naannoo Afrikaa 19ffaan geggeeffamaa jira. Yaa'iin ministeerota eegumsa naannoo Afrikaa 19ffaan magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jira. Yaa'ichi mata duree rakkoowwan naannoo Afrikaa furuuf carrawwan fayyadamuun tumsa cimsuu jedhuun geggeeffamaa jiraachuun ibsameera. Yaa'icha irratti ministeer deetaan ministeera pilaanii fi misoomaa obbo Sandokan Dabbaba aangawoota eegumsa naannawaa biyyoota Afrikaa garaagaraa dhaabbilee addunyaaf ogeeyyiin eegumsa naannawaa biroon argamaniiru. Yaa'ichaan jijjiiramni qabeenya qilleensaa dhiibbaa namarraan ga'aa jiru irratti gabaasni dhiyaachuun kallattiin furmaata irratti kan mari'atamu ta'uu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Magaalaa Finfinneetti namoonni 400tti dhiyaatan balaa konkolaataatiin lubbuu dhabanii jiru. Finfinneetti bara 2015 keessa namoonni 393 balaa konkolaataatiin lubbuu kan dhaban yoo ta'u konkolaachistoonni miliyoona 1.7 ol ta'an seera tiraafikaa cabsuun adabamuu qajeelchi poolisii tiraafikaa magaalattii addeesse. Kan keessaa namoonni 50,000 fi 437 ta'an nugalii konkolaachisuu yoo ta'u 1,143 ammoo seerota tiraafikaa biroo cabsuudhaani. Kana malees namoonni 909 miidhaa qaamaa cimaa fi 1,486 ammoo miidhaa salphaan qaqqabuu qajeelcha poolisii tiraafikaa magaalattiitti kun dabalee ibsee jira. Akkasumas bara darbee yookaas bara 2014 du'ii 411 fi miidhaan qaamaa cimaa 1,900 fi 1,213 miidhaa salphaan mudachuu ibsichi yaadachiiseera.
konkolaachistoonni 45,147 saffisa heeyyamame oliin konkolaachisuun 165,615 ibsaa tiraafikaa kabajuu dhabuun 103 ol bilbila haasaa konkolaachisu 28,446 sakatta'iinsa boolloo osoo raawwatiin konkolaachisuun 481 eeyyama konkolaachisaa sobaa fayyadamuun kan adabaman ta'uu eeramee jira. Dhoddoqqee yookaan mootorsaayikilii 75,000 seera cabsan keessa 53,232 golgaa mataa osoo hin uffatin konkolaachisuu akka ta'e gabaasni kun ibsee jira. Amantoonni fi dureewwan amantii Ortoodooksii Tawaahidoo kutaa lallabaa Wallagga Bahaa 40 caalaan hidhamuun himame. Amantoonni fi dureewwan amantaa Tawaahidoo Ortoodooksii magaalaa Naqamtee murtii Sinoodisii Itoophiyaa hin fudhannu jedhan hedduutu hidhamanii jiraachuun himame. Abbaa amantii filannoo ummatichaa hin taane garasitti ergu hordofee amantoonni fi dureewwan amantichaa mormii jabaa kaleessa dhageessanii jiru. Amantoonni mormii dhageessisaniin abbootiin Sinoodisii Itoophiyaatiin muudamanii humna waraanaan teessoo Phaaphaasii qabatan akka ba'an gaafatanii jiru. Namoonni hidhaman hedduun isaanii waajjira poolisii magaalaa Naqamtee ganda 05tti hidhamanii kan jiran yoo ta'u, namoonni iddoon itti hidhaman hin baraminis jiru jechuun maddeen himanii jiru. Balaa ibiddaa Ameerikaa bulchiinsa Hawaayiitti mudate lakkoofsi namoota du'anii 93 ga'e. Balaa ibiddaa Ameerikaa bulchiinsa Hawaayiitti mudate lakkoofsi namoota du'anii 93 ga'u gabaafamee jira. Balaa ibiddaa kanaan lubbuun namoota 93 yoo darbu waggoota 100 asitti balaa cimaa mudate ta'uun eeramee jira. Odola bakka bashannanaa namoonni 12,000 ol keessa jiraatan guutummaatti barbadeessuu ibsamee jira. Balaa kanaan ijaarsawwan 2,200 fi lafti hektaarri 850 barbadaa'uun eeramee jira. Miidhaa qaqqabe kana deebisanii dhaabuu fi doolaarri biliyoona 5.5 kan barbaachisu ta'u ejensiin bulchiinsa balaa tasaa biyyatti beeksisu Associated Press gabaasee jira. Oduu ispoortiitiin Chaampiyoonaan Atileetiksii addunyaa 19ffaan hagayya 19,2023 kan eegalu ta'uun ibsame. Chaampiyoonaa Atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii hirmaatanii fi sirni geggeessaa godhamee jira. Chaampiyoonaa Atileetiksii addunyaa 19ffaan hagayya 19 hanga 27 2023 biyya Hangaarii magaalaa Budaapest keessatti geggeeffama. Chaampiyoonaa kanarratti atileetonni gara 2,000 biyyoota 200 irraa ni hirmaatu jedhameetu eegama. Dorgommii hagayya 19 2023 eegalu kanarratti Itoophiyaan fageenya meetira 800 irraa kaasee hanga maraatooniitti ni hirmaatti. Chaampiyoonaa Atileetiksii addunyaa kanarratti Itoophiyaan dubartoota 19 fi dhiirota 16 walumaa galatti atileetota 35 bakka bu'uun ni hirmaatu. Sagantaa kanarratti Ministeerri Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa, Pirezidaantii Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Shabbir Waldegoorgisii fi Komishineera Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluu dabalatee keessummoonni adda addaa argamanii jiru. Al Hilal Neymar fudhachuudhaaf PSG waliin walii gale. Kilabiin Saud Al Hilal Neymar da Silva Santos GR fudhachuudhaaf walii galteerra ga'ee jira. Hooggantoonni kilaboota lameenii jijjiirraa taphatichaa irratti qajeelfamaan waliigalteerra ga'anii jiru. PSG'n jijjiirraa urjii biyya Biraazil kanarraa paawundii miliyoona 86 akka argatu himama. Akka waliigaltee kanarratti Neymar waliigaltee hanga dhuma bara 2025tti turu kan mallatteessu yoo ta'u, yeroo kana waggaatti paawundii miliyoona 129 kan kaffalamuuf jijjiirraan Neymar sa'aatii 48 itti aanan keessatti kan xumuramu yoo ta'u, har'a qorannaa fayyaasaa ni xumurama jedhameetu eegama. Oduu jijjiirraa birootiin goolii eegaan Chelsea Kepa Arrizabalaga waliigaltee yeroo dheeraatiin gara Real Madridtti makamee jira. Kepaan gara Madridtti kan makame erga goolii eegaa dhaabbata kilabichaa Thibaut Courtois sababa miidhaan bara dorgommii hafeef tapharraa akka hin hirmaanne mirkanaa'eetii booddeedha. Daawwattoota keenya jaallatamoo Waliif TV irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee kan hangammaatti isin daawwachiifnedha. Daani'el Tasfaayitii ulfaadha.